Mallaqa miti namni asitu randa balachuu barbaada. Ani sama Israel isu fedha makiinaan gurguru. Maaltu dibe gurguri? Andalaga seenaa mana raba akkasuma murteessee beektee madalaga bakka. Maaltu galchee dalagaa mana madaami gal inshallah. Mana jaazaa jiru taaksii kana isu barbaada. Mana jira idaa kana makiina kana ollaanii godhee jira. Makiina kana gurgureen. Maalan sinin jedhee makiinaan Dubaay keessa yeroo 99 kan shamarranii hin jenneen. Ani illee dalagaa mana rabaa seenuu fedhaayyee. Maaltu dibe? Wallahi billahi haja makiina gamatti barbaadu si ta'uu isa malee birrii nara kan ta'u وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أي نجا سألوا كم جت بياكيد نجا قبل نجا كذا كذا. ما لا بسلا يرومي قبل 600 اللي هو قبل. ما نجا لا جانجرا من يجرو. نو بشر قبل ما ده. والله يكونوا ماشينا نملي بجارة وفي نجا فتجرو. Makiina kan nani bete, makiina kan nani makiina yoo darbe gaafa bokkaaroo be chaabbiin makiina reebeera bete, chaabbiin sun makiina reebeera, makiinaan xinnoo muka qaba bete, bokkaan barnaa sun harkas bu'ee jechuudha. Ishi. Bira gaarii isanii deeman, okay. Garii moo gatii gaccabsan na jalaa bete, sababa sanaafanii. Hanga yoo naan gurgurre garuu kun laazima naan gurgura sibichaaf miti ani barii nama kan baadeen irra jira sii galee dalagaallee hin qabu akkuma si deema na kiraalee isuuf deema haadha warraa kiyya hojjete waliin waay haadha warraa kee yaa sheek innaa lillahi wa inna ilayhi raaji'uun maaltu sii gache haadha warraa keetiinis waswaasuudha moo mucaa wey من دبي ورا كوني شو بندي ما دي سيرا من ما أنتو سيكتش جاذا بوسمو شك أنا مصيبة كذا ثانية أنا مو أجون أكسيرا توري أكا اتهاجم تفندنا بيزا سيغريني كرومو أتدي تركوا أو كلما قبل تركوا نرى فهموا ذلك ونرى سفروا قبل الشجر عارفينني والله ويتم يسجيك أكو أكبر قبل الشجر فكمان ما كان يؤمن بس يقول إيش نجيب فضل إيش هو محمد السلام عليكم وعليكم السلام وبي أنا مو أنا نسألين أيرك ستير كأكو أما أفندي بدي نما كان نادس مجاوز واسمو من سعدية هذا مناكي يا ولو نجرة ولا بتبان نجرة نكاكين نفنديما بالويا وسوسو في مجا إنه ما هي لما با أبانا لنجا إمنا لما فاتني سيربونا إمنا لما با يك جودا مجا مال لولا فياله مجا مال لولا فيالو دان يك جودا Kakak itu fufe uji kan ke timut di bata. Wan seduba jiran ulle wan berbatu zat. Kakak bapa, tumpi sagale si warabe enggak disin. Malah kasih video kapal amang kapal. Mana bicara nak kapal. Dobe jaskai, dobe wa debui. Nggak pada waktu jadi ketok kicimali hati nama Buddha. Bila berai kapal, bila berai itu bila magafat dah. Waalaikumsalam. Surah sakam. Live ila larta. Mala korore. Market. Hello. Hello. Aisha marrandu bayda kodako. Nabu arsitim. Gurwadi maga baba sana. Yo ani jati kawanne rangka pada malah kami kata raja itu. Shwad kira boleh dibuat jalan. Boru boy di sini baca sih tiga berama belbelet, ama cetak kit itu. Iya. Natu nuria dar. Ane jadi sagale nama erge durak sagale durani itu erge ringga fata mereka yang jadi kan sih sagale amma kabu. Gifti ko
erga maallaqa sii nyaatee ka'ee mucaa amaallaluudhaan himanne amma boonaan nageenya himatatti manee ka'e abbaan langaa himata boonaa dhibbaan dhibbatti fuudheera maallaqa qofatu hin taane mucaa amaallaluu mokkoruudhaan gara jala jedhaatti geessineerra. Erga maallaqa irraa bu'ee gara jala jedhaatti achi dabarsuudhaaf yaalii guddaa. Dubai keessatti gaafa qiyaamaan boo jalqaba waan achi qabanatti fakkaatan akkam balaa bu'aara wayi wallahi naasuma inni saasa barana wayyoo gaadha maala sinin jedhe ijoollee yaadattu maala sinin jedhe gaafa maambuutu Dubai irraa kaatiin atti fakkaata biyyoota arabaa keessaa galgala sana lafa socho'ee naan ijoolleen sagalee goosana jedhanii lafa socho'ee sana jedhanii gadhiisaa turanii. Waggaa kana waggaa ga'eera ji'a saddeet. Makiinaan biyyi tokko Dubai keessa yoo jiraate sagantamni kan shamarraniiti amma aasaa gabaabaa. Shamarran dhiirri maallaqa keessa nyaate makiinaadhaan bitate. Makiinaa ni fudhattu. Amma gabaabumatti. Makiinaa gurguruuf kaara siniin jenne silaan yaadattu. Makiinaa ni fudhattu. Yookiin no. Makiinaa ni fudhattu. Yoo birriin hin jirre. Kana amma gaaffiin. Eeyyee jedhalti ijoolleen. Ayyee. No. Shamarri biyya Arabaa akkuma dhukkubsataa gargaartee akkuma masgiida beeta kiristaana jaartu akkuma gaara sana kaa'uu dandeessi gadi fuutees lafaan dha'uu dandeessu dhugaa isinitti goone shamarran biyya Arabaa jiraadha. Namni shamarran biyya Arabaa nyaate jecha kana lafa kaadha. Rabbi jedha yoon jiraadhe si hundeessi. Namni birrii shamarran biyya Arabaa nyaate namni shamarran biyya Arabaatiin lole. Wallahi amatango gaafa salphatu wallahi amatango maaliif beektu shamarran biyya Arabaa gargaarsa jennaan akka waan finyoon itti kaa'ame jechuudha. Riyaala 100 du'aa inaa kadha riyaala 500 du'aa inaa kadha riyaala 1000 du'aa inaa kadha birrii 100 riyaala du'aa inaa kadha jettee du'aa qabdi tokko jedha. Maallaqa biyyatti galfatte mootii san qabdu ishii sadaqaa namaa saddattee hambifte guduunfatte biyyatti illee ergattee mo'attuu nyaataa. Shamarran biyya Arabaa sharmuuxaadha jedhamte maqaan taane kennameefi. No shamarran biyya Arabaa haqqanyaadha. Shamarran biyya Arabaa shaamaadha. Yoo diddan afaan keessan qabeen shaamaa afaan keessan keessa qabu. Jaallattee jibbite. Shamarran biyya Arabaa maqaattiin qabannu birriittiin qabannu. Wal ilaaluuf jirra. Walitti gadi aanama. Waadame jarri keenya taaptaap godhame taaptaapiin dhaabee. Yaada dabalataa mufe warroota viidiyoo hojjettee gadhiifte kana yeroo biraatiif osoo mallanni jarri nyaatan san birrii Itoophiyaatti shallagame irra barreeffame gadhiifame waan gaarii ture. Birriin irratti osoo barreeffame. Eshi boonaa yaadni keessa irreedha. Sa'aatii 24 kenneera. Sa'aatii 24 jala hadda dhuma. Maalan jedhe hadda galgalan viidiyoo waraaban jedhe. Viidiyoo sana qollofeetanii suuraadhuma kanaan sagalee ijoollee shamarran warra himatee sana irratti waraabee siigalee boona. Maqaan isaa Amaluu jedhama. Boona Baanee jedhama. Maallaqa kiyya hagasna nyaate. Biyya Dubaayii jira. Birrii ammana na nyaate. Oromoo naabara shamarran irraa of eegaa fakkii irratti dubbachuu gadhiifama. Akkasi. Malee kilaasikaalii cuu jedhu sana seenaa. Hadda immoo irratti waraabama abshira. Ishii shamarran koo dhiironni hattoonni. Eshi warri ragaa ergatanii torba barreeffadha. Eshi obsaa. Moo beekan kootiin deebitu? Eenyuun natti? Yeroof malee kaleessa jalqabe. Yeroo malee lakkoofsi keetu murrii kaamee kan ragaa ergatte. Suus Afrikaadha. Ayis injeera. Maal jetti? Haay jedhi. Haay jedhi amma. Kana keessa naaf bahu. Qoyyaa warri himattanii jirtan lakkoofsi keessa 100 jira. Abshiraa. South Afrikaadha lakkoofsi kee giifti. Woy. Maadoo boccee kan isa barbaannee dhabne viidiyoo irratti hojjenne da'an. Kanaa giiftii koo qoy. Kafoolli saantanaa yabbitoo tokko. Kanaa giiftii koo. Tuna ergituu gadi bijjillaate naa fidaan naa deebisaanii. Footoo isaan irratti hojjedhaama. Nambat nu barbaada irratti hojjennaama. Kaleessa dhiyaateera footoo isaa tun hojjetame na shawwadee amma footoo isaa irratti hojjedha.
الله وبركاته نادي بسام شامة فوتو سارتنا جدا في ساعات دي دم برسي جالي رب الله سجاد دوكتو masih tikenna ma berrini jolle saat ini dia bersihkan namanya kotor dia jolle like itu loh sana kasih like terus sana link god afi tap god ajara na jawada jabe samu beni wallahi wangari hojjata jira kananga diva makana bode koi thank you boss galatom yani kena tera okay yani kena tera di bandibatti galatom ashi gifti ko wanta tol batu finjuru nami chukunne ko endo mengire fabe ka kat South Africa da la kosike this man is very dangerous man and very wanted coming by court Mubarak Musamma tomorrow after 24 hours go to court itemera kalas sadari da probode mana murte triya ta sagale mu chati waraba me gaddi fa madabalame bash ube jajjabaddu kala difa narratti cife jira nille de muda mo jajjabaddu bira tura de aganni mana cife botti ala to mal fadda obsa mali gol gal obsa busa oye mobe bare du mere fidetta na makana ayi kare to silki charge godera silki charge cufatera kawo itti dawalu feda muslima kan ke diate namiti eno de avere na gareni muslima atika sheki sanimiti sheki chat okay amma le bisije sina sai jira mi ati silki rakaso de library jiranatin daga mujatteni si dawale ana tun kasina jiri shamarani oya kwani kasu kase yoni kasina mubarak ndaga ne kase ergan kase ati sadiya da minanje de tijen saboda birri kan ke mubarak marra furat dukana bodan mubarak nasi agenu nanje araka sinjire akas nanjere awala akas nanjere lamma tarrankafni amma mananjere ane wakan ne benin beiti si wa hundan beitin talaka bajam to dan kenna amana rabbi gisena kenna jira jiram buya ila ne gesa boleso mamar kiya ali ati hawala muslima an jolle mo ko garan da baba moti ka bodo rabban ka saw ko fadi beti jirtam khalas shongor ka gare dubbi mamar kiya waye mo be galato sila ati birri kuma di bato ko sagal tamero sitikennamu kuma di balama kuma di kame katika chiti hawala awalicha de kame katika chiti dakika murasa imbe ita dakika murasa ana dubetu nyachu wallahi saati di demia furkesa muchan kun jeme kay gatti saati di demia furkesa sheki chikun gachamo hengachu gabateta wallahi buya saati di demia furkesati bakka cinine makina sagara jirabe likefate sheki ni kun malakicha infidamo infidu
wallahi gaafanne salphina guddaa jirta malkee akkana jiru qabattee safaratti nama kabajamaadhaan liqeeffattu oo barbaadde sii liqeessinaa mallayni meeqaa eesiiti na dhiyaadhu nan na dhiyaachuu dide na biraa dhufuu dee na dhiyeesse amma dhugaa dubbachuudhaan illee bilbila sagalee waasaappiin dubbisaa jira malee. Bakka viidiyoon isaa amma gadhiifame daqiiqaa 16 namni 18 dubbisa gadi ilaaleera. Adda galgala saadiyyaa sagalee kee namni guddi kuni maqaan isaanii akkana jedhama. Biyya Dubaay keessa jiraatu maqaan isaanii akkana maallaqa akkuma ammana itti kennee na daawwatanii jiru. Uummanni Oromoo hirkaanaa fuudhaa jedhiiti sagalee kee deeminaa ergi. Foto isaati wajjin gadhiifna. Feesbuukii fi yuutuubii alamar Instagraamii ni nafu. Yalla nagaatti. Xiqqoo kanaan dhiyaatee Muhammad yookaan waraqata ergachuu maanguddumaa itti deegina nama. Maanguddummaa kan isin ergitan akkaawuntiin isin bira jira. Bilookii irraa ijoollee shamarranii baasaati maallaqa galchaa maallaqa wajjin maanguddoon itti ergaa. Kanaan achi guyyaa lama nuu kenni hudduu koon dhidhibbadda minaamini koo cabee yalla sa'aatii 24 keessa qabalamuu qaba bilookii shamarranii dhumatti. Saga jaratti yeroon qabameef sa'a 24 san keessatti anillee viidiyoon siif dalagamaa jira qophaa'ee otoo viidiyoon siif hin baane hin jaana jaarsummaa osoo hin taane sagalee makiinaa poolisiitiin warri viidiyoon keessan gadhiifame borgalgala immoo viidiyoon keessan akka biraatti dhiyaata sagalee shamarraniitiin dhiyaata maqa balleessii addunyaarra hin jirre ittuma ijoollee achi buute jechuudha tiktokittiin guddifatti feesbuukittiin guddifatti anatu eeyyameef anatu gaafatama warri sagaleedhaan gadhiifame sagalee sanaan qofa gadhiifaman se'in hadda galgala sagalee shamarranii kun akkanatti itti himamee waraabamee footoo keessan wajjin gadhiifame maasalaama wardi karaati inni ajaanisa balaan jechuudha inni namni geessee feesbuukii haaraatti guddifatu inni namni yuutuubii addunyaarra faca'u inni kun tokko cuucuu ni mata duree samaa jedha ni barbaadamaa nu dhiyeessaa jedha malee hattuudhaan jenneen amma immoo hattuu jennee gadhiifa kafaltaa kafali Adiya wuy yalla sagalee nama siin jira arki ma salama maameko sadi da burtinan kafala wajire Ayesh. na bidi bota ok esh warri raga guutu tarkitan torbator bare fadda esbike injirtu esbike wajira tena galcha birin sirati matan fama abshira akkani tidiyesu tesan ilaltu warri waraqaan tergata ragaa footoosaa lakoosasaa ragaa sagalee ragaa guutuu tergata jettan torba barreessa moderator warra torba barreesse naagalcha shamarran qofa sirrimmoo wa alaikum assalam suudi jimma ayye lako ati Sitergeen jira footoolee raqama isaallee. Footoo isaa waan akkamiiti? Namicha fuula Deorii uffatee jira. Deorii uffatee ministeerii taate. Kana miti. Waraqama 87 macabashaan Deorii adii uffatee jiraan ko. Kan kee kalee sanatti fakkaata kan ergite haa jedhiin ishii waasappii irraa yoo margite ta'etti jalaa gadi fagaata. Erga guyyaati anaan fara. Baabaa keessa Hai naan jedhi. Amma walitti ergee keeyaa raqama 57 macabashaa. Eshi. 57 torbaatamii lama moo 57? 57. yaa rabbi. Namni kuma 47 adiraa taaptaabii miiliyoona tokko galchaa. Taaptaabii miiliyoona galchaa mana keessan kana ijoollee ko. Taaptaabnaa godhachuu wallaalle man. Amata meeqa taaptaabnaa gootan ani immoo taaptaabsinii taa'aa amma. Kan abaaboon tokko naan kennan kan onneen tokko naan kennan jechuudha. Afaan qullaa taa'e naa kennaadhaa goolii naa guutaa jedhaan jiru hin barbaadu. Taaptaabuma qofa naa godha. Amata meeqa taaptaabnaa gootan. Taphee lama gootii namni samiif dachii gara galchina taphachiise isin sin sagalee naa ta'e. Amma immoo taphee lama keessan isin taphachiisaa jechuudha.
Giftii koo haayinaa jedhee mas deebisee hin jiru. Lakkoofsa fagaatee ramadaa attuu waan nama dhibu muka Dubaayii qofa xalaalaansa. Haayinaa jedhee beeku. Ana uummanni nama wala hojjetu Dubaay keessa rakkoo bulaan jirtu. Yungee sarara beemonan deebiftanuu bara akka meeqatti hin galeen. Rakkoon qabu singalcha deebisee an dhaqetti dhaqee haa jedhu. Yoom erguun kee? Hadhuma. Asirrii irratti ni arge. Saatii tokko maatti sitti arge. Dawrii uffate. Raqama 57 macarashaan. 67 beektaa Rakkoon qabu dhaqi barreessii fi kottooti. Yoo si buusanatu si deebisaa ishii. Taabtaabii ammasitti isin immoo. Miliyoona tokko galchaami. 85 La kanaa miti kanaa. Dawrii jette dawriidhaan jira jettee himu. Dawrii adii uffatee jira. Dawrii adii kana. Dawrii adii uffatee jira kan. Tokko warraa wajjin hin jira tokko immoo kophaa isaati. 67 Bareedii keessaan nama gamii jira ammallee hattuun ijoo. Irri bareedii keessa yoo jiraatan jabaadhaa kaffalaan maqaa keenya hin balleessi. Sanbilla Rabbina wakkisiisin taaptaap godhaa. Taaptaapi miliyoona tokko galchinu please. Taaptaapi miliyoona tokko galu. الله ربي يا جبا خالق ولانا جبا يا جبا جبا سداني كموت انتسان قدانه